Gaafachaa isiniif han deebisu. Wanni ta'e gartanii akkattiin gararratti dhufe? Egaa waaqayyo nama kan baasee jiraatee midhaafis kan jibbattu nama dhaala. Ana mana simooti yaadi manaate nama oke. Ana bitaan as kaa'ee lakki wanta beeku qaban natu kaa'ee deemi kun lafa bakan. Sinin jechaa jira. Kan guyyaa kaleessaa maaliif akkasitti dhugdee dhufte? Dirqama maalan qabu? Jalqabni manas waa'ee dhugaatii dhimma dhugaatii maal waa'ee dhugaatii irra deemtee haasoftu kana. Guyyaa kana akkamitti dhugaatii dhugaa dhuftee akkam ta'a? Naas seenarraa callise akka ati jettu kanaa miti. Anatu akkasi lakki. Yeroo hundumaa waama dhugaatii keetti dubbachaa jiraachuu qabaani? Naas maal jechaa jirtan irraa callise nan caqacaqii waama dhimma dhugaatii yeroo hunda. Sirmaayyuu nan caqacaqiin. Akkana taate taanaan jireenyi si waliin natti hafu wayya. Kana booda akka dhukkubsiif hin eeyyamu. Obsinee. Akka ati jettu kanaa miti. Anatti akkasii miti. Anaan akkasii. Obsinee. Yoo ciree filmee nuti bilichaa jira. Ani tarii qarshii ittiin dhugnu nama lolee yookaan qisaasatti isin jechuu barbaade sun taane tarii yeroo har'aa addaggeen biyya keenya irratti baay'atti kana bukkeetti kuftee hafta jedhee waan hin yaaddeef. Sirriidhaan seenaa ga'a. Kanaaf gocha akkamii kanaaf kun jireenya keenya irratti dhiibbaa qaba. Tarii ati du'arra kuftee hafte akkam ta'a jireenyi koo
kana badhu tolcha. Nani badana seenaa gal. Dhugaatiin bultee eenyutu akka diigu wallaaleen. Dareen saraadhaa dhugaatii qabaadha osoo hin taane hiriyoota kiyya yeroo baay'ee walitti dhufu yeroo isaan wal argan haala itti isaan biraa tokko na rakkisee darbee isaan waliin deeme malee araada dhugaatii qabaadha miti kanan dhugaatii yeroo baay'ee. Kuni kontinuusii ta'e malee yeroo darbee kan fayyadamtu yoo ta'e anaafuu carraa bashannanaa banata. Kanaaf gocha akkanaa akka ittiin deebiin. Toora nyaata sirrii sannas. Bella yeroo ol fakkaatu ta'utu dhufne yarra. Filas namni karaan tokko garaan tokko jedhama miti. Maajajuu barbaadde? Qarshii lakkaa waliin hojiidha jedhee yeroo qarshii magana guddatu ni kaffalu nama ajaa'ibu. Kan keenya baay'ee nama dubbisa nama keenya keessanirra. Osoo bulchiinsa isin kenname immoo akkamitti hojjetti laata? Hojii qabdu kabaja olaatti malee hojiin qarshii lakkaa hojiidha akkanaan hin jenne. Hojii dhagaa wanti baay'ee si dhibbisu immoo wanti baay'ee si rakkisu keessa yeroo siistamni badee maamilli keessarra dhaabbatee dubbattoota si wajjin dhibbata. Kaan maallaqa imala irra jiraatee gatii geejjibaa dhabuu danda'a. Kaan isaa dabalalaaf ta'uu danda'a. Kaan waa bituuf ta'uu danda'a. Yeroo kanatti atilee baay'ee wajjin dhibbatta. Kanaaf nas waan baay'ee si dhibu yeroo siistamni badee maamilli keessarra dhaabbatu baay'ee si dhibbisa. Sansaniif malee keessan immoo jira maalluu keessi fechi deddeebisaa oolu maal. Bulchiisni mana tokko keessatti waan walfaatu beektaa ka uummata hoogganuu jechuun immoo maal jechuu akka ta'e.
Mata gon luku asih ke jadi desa udah kayaknya garu Guyyaa tokko wan bayi nama rakisu. dhufuu agartee maal jette laata? Gaash, kunis ni labsu. Oh si rakon ka budis berguya sampai tadi baru dugna pun. Kanap kayaknya bayi nama rakisa nasi wajib kesan tu resal patah. Nanti bakal. Nasi sedenta. Enggak. Bunni ka dhaabbatu ana moosatti beeka. Maali balleessu? Ana mootachatti beeka akka bunni dhaabbatu. Dhiifama balleessu. Maal yaaddeeti? Deem daa kana fidam. Oh, Intalli kun hojiin itti baay'atee mana keessatti kophaa hii taate ko. Gargaara barbaadde fiire Rakkoo qabaa hin gargaare. si taana Obsineet yoo armalleen waliin taa'ee yaaduu. kan koo rakkoon qabu booda nyaadha. Yoo sababa yoo tokko si gursha. Tole yoo tokko si gursha. Tarraa furgaa Maali? qabaadhu. Naasise. Oh. Nyaanni malee maal yaada nyaattaa? na nyaadha. Nyaanni malee. Nyaachan jira. Maaltu kana si dibsiisaa jirtu jecha? Maaltu akkatti yaada dhiphattee maaltu akkasumas si dibsiisaa? Hoo naase. Dura sitti namatti hojiin keessan baay'ee akka keenya nama rakkisu akkuma deddeebisaa ooludha sin jedhe dura siif seera. Keenyaa gana nama dhibbisa kawaa dhimma hojii keenya. Humna hamma barachaa jirta? Amma barachuu osoo hin taane amma immoo namootatu na gargaarinaan jedhanii abbaltii wayii na hojjedhanii natti kennisanii kan dubbisaa jira. Gaash yoo dhufu. Adaawwan. Achi lafa kaa'e. Asise. Maa inni dhimmi ati yeroo intala kanatti
dallantee dubbattu. Hojii ajajamte haala ajajamte raawwachaa jirti. Yeroo hunda kan itti dallantu akkam godhattaa? Hojii mana kana keessa si caalaa natti quba qaba. Dubbachuuf immoo mirgan qaba natti fakkaate. Garuu ati yeroo intala kanatti dubbadhattu maaltu si aarsa? Maala jetti ishiin immoo? Waan hojjechaa jirtu argaa jirtaa miti? Tasgabbaa'inaa seenaa akkas ta'a. Waaqa rabbii fedhaatu na gargaara fira koo maatii koo wannan hojjedhee nyaadhu waan na beekan kanatti godhe waan ta'eef anuma qabdan xiqqaas ta'ee jabaa anuma qabdan bilchaataas ta'ee dheedhi waanuma qabdan na gargaara. Seen. Hambaa kana maatan kennu. Kan biraa kan nifate lakki. Isa kenniif si jedhe. Obsineet kan biraa kan nifate. Naasise. Maal inni garuu si kana gaarummaa seeraa dhos kee meenya si yaaddu. Agalaan jiru maal akka ta'e. Gaarummaa kee kunuu gaa jedhee tunan. Nama ajaa'iba. Nama ajaa'iba. Baay'ee nama dinqisiisa. Anis beeka. Warri kun aftaniif fuudhaa bilchaataa isaa ta'uudhaani aynan galcha waanu fuudhanii tol tol nan nyaadha intaa tol amma mooruma isaanii akkanatti naa kennan jiru waan isin haa kenna maalan jedhare anaan biraa Oromoon dur beelaan naquu kan jedhodhaniiru. Wayyo cubbuu midhaan fagaran kan jedhu.
Magnaamo. Maali eessatti? Sadeen. Asuma magaalaa kana keessa hin. Asuma dhiyoodhoo? Akkasi haa ta'u nyaanni. Kanan si gaafatu garuu maaliif garuu ati akka fayyaa fi fayyaa qabu kamii gara biraatti? Maal garuu ati akka fayyaa miila fayyaa qabdu akkamiin kadhatta? Afachaasiniif han deebisa. Wanni ta'e gartanii Tole. akkattiin garanatti dhufe hojjaa dhabame. Hojjaan dhabameeti sirma wanna hojjaan nu dhabne. Hojjaan galamsaan filannoo kana filadheeffaman kanuma bakka dhufe gara. Maarree hojii nama barbaadamoo namatu hojii barbaadee hojjetu hojii barbaadee hojjettu Homtuu na nafne inuma dhabde inuma dhabame. garuu osoo hojii argattee hojjetta miti. Hojuma dhabame malee hojjechuu ham dhiisne. Tole. Nama hojjaati minu. Miti fakkaattas. Nama hojjaati hojjaa dhabame gara. Yeroo kanatti humna qabdas hojjettee qabeenya argachuu dandeessa. Kanaaf garuu deebii qofa na gaafadhu yeroo waan nyaattuuf dhabdellee kootu nu biraa fayyadamu rakkoon qabu. Waan isin haa kennu. Tole. Waan isin haa kennu waan. Rakkoon qabu. Waan warra jaarsoo isin haa kennu isin. Tole tole. Hojii immoo siifan barbaada deebii si gaafadhu yeroo waan nyaattu dhabdellee nu biraa fayyadamu. Tole. Rakkoon qabu. Nu biraa fayyadamtaa? Tole. Tole. Ergattanii tole. Wayyo nama gaariidha. Nama akkamii. Kana yoo namaan jedha. Waan isin haa kennu kaa. An kennitan dhabinaa. Maaddiin keessan haa bal'atu. Fayyaa nagaa isin haa godhu. Ijoollee keessa irra isin haa bulchu. Iji wal nagaa ammoo wal nu argu haa walitti deebinaa olee bubuulee. Akkuma naan jettaniinu. Tani torbe nyaanee jiraachuu danda'a. Immoo wanti mariidhaan hiikamin hin jiru. Afaan tokko dubbachaa jirra hanga afaan tokko dubbachaa jirutti immoo wal hubachuu dandeenya natti fakkaata. Kanaaf dogongorri yoo jiraate walitti himnee wal sirreessuun dirqama keenya. Maal jechaa jirtan? Dhimma hojii malee wanni na yaaddisaa jiru hin jiru. Dhimma hojiitti beekaa kana kan si dhiphisaa jiru. Baga rakkoon qabu. Garuu naasi wanta sitti immoo barbaade tokko ture duraan. Maalidhaan? Moora keenya kanaaf warriyyaan nu barbaachisadee yaadeen ture. Mooraa Kanaaf hiriyaa kiyya iddoo hojiitti itti mari'adde jennaan si argachuu hin danda'an jedhe. Kanaaf nu barbaachisanitti yaas. eega jettee haa ta'u malee warriyyaan yeroo kanatti maal barbaachisa jetteeti gaafuma jettee dhufte namni ulaana jala isaa kun jiratte waa yaadatte. Akkasumatti naase yeroo ammaa kana beekta yeroo harki mirgaa harka bitaatti shakkuur. Kanaaf yeroo rakkisaa kana keessatti immoo warra keenya waardiyyaan nu barbaachisadee waanuma yaade kana mana isaaniif miti. Eega jettees yaa ta'u. Kanaaf hiriyaa kiyya tokkotti mari'addeen iddoo hojiitti si argachuu hin danda'an jedhe. Kanaaf isaa bilbilee na gaafadde. Eega jettees yaa ta'u. Halo. Halo Jabeessa. Akkam? Akaakeeti. Akkam jiruun? Jirra akkam kanan kanaan dura sin jedha san na gargaarta ta kanan kanaan dura waliin dubbanne san. Dhimma waardiyyaa jedhee kanan si gaafachaa ture san.
maal agarra waliin dubbannaa jedhu. Abira, incisna. Wale. Oo. Ati kan guyyaa ana kee moora keenya dhufte tokko miti. Eessani ani garuu bakkuma nafe hin qabu eessani. Guyyaa tokkollee moora keenya dhufte hojii maaliif hin hojjenne hojii barbaaddeen hojjechuu Beeke. Naa gala. yaadattee Isin nama gaariidha. Isin nama gaariidha. Amma yaadadhe. amma yaadatte Yaadadhe. garuu namaan gaarii jechuu hin dandeessu gaarii rabbii Akkas jechuu osoo hin taane namummaa keessan isin gaarii jechuu barbaade kanani. Dhibaadha jiru maqaan keessan kooluu hongoru baadura. Dhibaadha maqaan kiyya dhibaadha. Malee hojii yoo na argattan hojii argate nan hojjetan. Nan hojjedha. Hojii san seerri amma na hojjeta. Ana hojii moo? Anuma dhugumaa moo? Ana ol godhate. Nan hojjedha. Namichi garuu ana akka keessaniiti. Ana akka keessanii nama gaariidha. Hojiin isaas waardiyyaadha baay'ee si rakkisu garuu dura ulaagaalee guutuu qabu jedha. Homaani nan hojjedha. Dhugumaa qabla baatanii. Nan hojjedha kinoo. Kun hojjeta? Nan hojjedha. Akkas taanaan waan argamtee kana hojjetu. Baay'ee waan tokko tokko ati hojii. Hannamoo ani keessaan qabu. Iddoo kutu miti? Hin tuqwan homaa. Nan hojjedha. Akkas taanaan rakkoon qabu mana ofiyyatti hojjeta. Dhuguma rabbiimu. Maaloo hii ta'e. Isin nama gaariidha. Rakkoon qabu. Walumaan deemna kanaaf. Tole bakka hin ta'a. Tole adeemna. Haa deemnu re. Isa kana asuma kaa'i. Asuma moo? Asuma godhuudha kanas. Ulee qoma qaban deemna. Deemnu? Inni haa ta'u. Odoo qabadhee hoo? Laafla. Mi'a jabaa qaba. Beena bakka argatti. Beena. Beena tole. Tole hin ta'a. Asirraan ta'a. Tole. Tole. Maaliif
sadarkaa adda addaatiin nama caaluu danda'a. Qabeenyaan beekumsaan waan adda addaatiin nama caaluu danda'a. Garuu namni namummaa isaatiin wal qixa. Qabeenyi beekumsi erga namni fayyaa qabu immoo kana booddee itti dhufuu danda'a. Namni fayyaa qabu kamuu nama kamuu gadi miti. Namni immoo akka kufetti nama. Nama kanaaf irra jireenyi itti dukkanaa baruufuu fi danda'a. Siif immoo atarra jireenya qananii keessa teechee jireenyi siif furusitti dukkanaa'uu danda'a. Carraan jireenyaa jireenyi biyya lafaa bu'aa bayii baay'ee qaba. Si garaa jira? Obsineet! Kottu dhibaadha waan nyaatu furdinne. Iba! Iba! Hey! Kot! Kot! Stay. Iddoo kana jira. Achirra moo? Tole. Nyaata? Kan moora wal barte? Wal baruutti raseechi maal qabnatteeti? Maal jedhamu sun barsiisaa? Tole. Oo kan Tole. Tole kaa. Iba! Iba! Nyaanne boona hin jettu silaa hojii deemaa dhufne yaa walis hin nyaanne. Dami ako sa inyo mga. Dalagare! Mga ako. Nangwa! Uffata siif deebi'e. Ano ba ito? Iyo waan tira kom qabu inni jawan. Patara mama. Iyo waan tira kom qabu. Ano ba barulan? Eras mo? Why you? Waduh manu apa dah ni tanah? Anu dia mau tanah. Di bawah ini kan bayar malah nggak boleh. Apa ini? Uffata mana ada juga. Akala tu ni. Anu dia mau mana? Apa? Manggil sih kau. Manggil sih. Or kan? Wajah. Kita itu ada mau. Urga. Waduh. Wah ini. Wah ini sini makan. Wah ini sini makan. Mah. Ada mana di baru-baru tu komputer? Ada di rumah ayu kan baru-baru ayu. Kan baru batai. Tayar. Bayar. Wah ini sini agak tu muka. Aji kan itu semua lihat ada kita. Bukan ada sempat deh. Waduh. Karena sebapak durai. Bawa tira kom qabu. Kunis kita kenal aja nih. Ramah dia di mana om? Ini nak bayar malah jira. Wah ramah. Demi.
kutaa ciisichaa Eh. mamaaloo natti hin qoosina mamaaloo waaqa rabbi Korra keessa buttee eegda garuu hoora. kiyya dhibee qabu kunuu nagaa Rakkoon qabu. Sanis sitti agarsiisa. jettaniire Kun immoo kutaa ciisichaa kee. hinoosummoo Eh. wayyootoo Kan adeemsa keessa obsineetti agarsiisu waan jiru immoo yeroo kophaa taate immoo ispoortii garaa garaa hojjedhu kan hin tole. ispoortii Eh. tole Ispoortii garaa garaa hojjetta. Taphadhu bakka mukaa'e. nan taphadha Jabeessee eegi sirriitti mooree. tole 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 Olee haati. kinoo isa kanaami anisa Gara alaa. Kunoo kun immoo kan kutaa ciisichaa. innanu innatiin tuni Kan saniiti. an kiyyaa garu kiyya ta'e kanani Eh. sun immoo Kan gara alaati. tole Kan dhaqeeta laala dhaga laalan. tole Waliin deemnu. lakki nan laalan Normaal deemu. Kunoo qabatee ilaalaa dee. tole wayyo kana amma as keessatti odoon na fuusisaa jedheeni tole naa jedhanii akkamittiin kana keessa kobaayee jiraadhaani hin jiraadhu kana keessa kobaayee odoon na fuusisaa jedheeni yoo kam naan jedhan iyya afaan kiyyan balleessu lakkii kunuu naa ta'eera kanuma asuma tangaraa naa ta'eera Maaltu sitti dubbata? Haadha manaati simoo ziyaadi manaati? Nama olte, nama olte. Olpaa qulqulliin arguutu malee himtuu namni. Ayoo kee ani ilaali machaa'ee akkam barbaadetti galee Tole. haadha manaatti jecha natti hin dubbatu. Abdii Ijoolleen jecha natti hin dubbatan. dura moo'atte. Biyya dura nama oote maalan godha. Amma maal gochuun qaba? Maaltu fuula kennitaa fi dura haadha manaa ta'e niitiin nama mootu jirti. Hin jirtu biyya adda Tole. biyya carraa adda. Waaqni si haa kennu hundaafuu hin quubsite. Waan immoo kana matti si haa quubsu kaadha waan ta'e. Gaala yes eewna eewna baashe sini goota seena maal gaashe maal adurii keessa malema gaashe of qabaa male maal adurii keessa male beena asumaan galla beena gaashe asirraa beena tole gaashe of qaba of qaba beena gaashe of qaba jirani Tolcha! Har'as moo? Akkamitti sitti beeksisa deemasiin? oona qabadhaa warratti galcha oona Deeme! Sitti marreena waan. surii na eeggatu kana siifan godha wayyoo na dhiba oolii qabdi yaari Darbate.
geesse ol fudhadhuu kan hin jedhee malee erga barbaaddeeffachuu qorichi jira kunis immoo kanatti baay'ee nama yaaddessu tinoo tanatu ishii gaafachu kira itti fuunaa aarsaa bidhaannu Tana qorichite erga barbaachisaa qabaatte tanan dabartu tana biran dabartu tuneessatti as gara nawash as gara as keessa taaya barbaachisan qabdu hojjetameera akkanatti hamma qaamni kiyya marrimaan mi'a garaa kiyya sossa'utti maalan balleessa maalan balleessa Kita nama aja
wanti na yaaddisu hin jiru. Filmaan tarii ani ifati jireenya tokko akka waliin gaggeessaa jirrutti gaddi koo gadda kooti gammachuun koo gammachuu kooti jennee waliin jiraachati jira. Maayinan wanti natti mari'amtee furamanii maayinan itti yaadda. Lakkee akka jechuu kootiin dhimma hojii tokkoof malee waan na yaaddisu hin jiru. Dhimma hojii isa ta'e sadarkaa nyaata nyaatutti wanti si yaachisu kamtu nama yaachisa dhimma hojii. Tole kana walitti hin yaaddisu. Itti barre seechi maal qabna teeti barre maal kanarra ma keessa barre. Akaawwi kana immoo gisee naafuutu haadha batiya takkanatti fakkaatte haadha biyya takkan yaadadhe achi duubatti deebi'ee tanan. Miti. Eeshi bakka nan nyaadha. Tola. Obsine. Ani nyaadha fi darbee shafuu darbee. Nyaate? Mana kan? Galtu? Mana kan? Darbee galtu? Tola. Galcha kana keessa ol. Isaan godhaa askas. Gabai? Haa ta'u ka? Yeroon deeme itti maal sitti? Waa naa bituu dhabi? Anuma jette naa biti ka? Wayyaa? Numa garaan kee jedhe? Haa ta'u. Kootu mee xinnoo taphannee taayitoon taphanna. Booda taphannaa mana deema. Hin deemtaare? Tole bakka. Katana yaadama. Haa ta'u. Baageen turtaa? Hin turu. Oo turtees turi ani nan eega. Homtuu rakkin hin jiru. Tole. Así.
gara konga bu sin arma dem tambo yo mi da ni jil kale tole ata ro konga bu no ko so no jiru akan rakatta garu tole do Mana tadi dah? ayya Mana tadi? obboro banani managi kusate te mana yale Hawimu. Mana tadi? anon be ku yali sani yalo be jitti malak ni ga kuma abri na ga nair te nanjil Yo mesti ni kan. arman jal ka beru garu dal de min Mana tu sudah defika. Defika kap sisi. malak na zuru to ko ngutam na tfaka Yes tu kaya unit fakat. de men lalam Mana defika? Ya. Mana defika kap sisi ka? Ya. Nasir 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 Oh, mari ndage sumi malaka do kan hanga wai gaste mana ka mali? aske sanjuru malaka ne aske sa kaya sun kaya dur Mali ter geren. malak ne ka fike mila baje de tare Anak kan kan kai mana bakat na apa cai? o saranjuru Nasir mal budi de fener ga ga no tu gosi Ese jero nanti, ese jero te bak edo ka cina kan martam be kare. ko aske sa malak ne samne nanjuru Nasi apa katu? Ofi ke ditin udah naga kata. amma wai mal gwadi ni sini mal budi nanjura Martam be kare kan naga katuan. Opsine, opsine. Yo. Gafa tu ka? obsene malaka garte aske saman tu kas Mana ka mali te? obsene kulfi wana kana siko ba rangab Laki ko malaki tatan go ko mana garre. Gua mana garre ni nani jadi? Eh jutaan garre? obsene gadi ti sakat Eh jutaan garre? Eh jutaan disiwa istimali kan kul. Ada bagoy Martam tes ke ba? Kan gara ko na gumater kan butis gaban dando. tas ga bana obsene Nasir Subatar ke malese. easy Padai. Naya biasa. Kada buta nafsi kita pelan gitu pato. Nasir obs tal gabba so malaka jenne tal kana gari din nan tal gumi da mulin dis nutumo malaka jenne so mi da lu bukan ab so ta ko maro kasinu ba Hatima. Nasir se ani so jar atman at ga yadu amra kana yadu amra ani kana ni sinjir kana umma kenya bana sinjir bale wonta bra wonta ya danger
Maal? Maal? Wayyo gaashee! Wayyo gaashee waay! Uffata qulqulleessee turte? Maal jaalatu? Maal jetta? Hin agarreen gonkumaa. Eessa dhaqee mana? Uffatni isaa eessa dhaqe? Miila qabaatee maaree? Qulqulleessine obsine. Lakki qulqulleessine. Keessa deemee. As keessaa deemu. Hin agarre kan naa jettu kan aadaa tuchisiif kaa'ee? Tuchisiif kaa'ee deemu? Keessa mutu kana. Tuchisiif kaa'ee? Tasoo wal keessa Tuchisiif kaa'ee? Nani si tolcha? Obsine obsine. Keessa mutu Maal kana. na hubadhu aduu? Akkasumaan jedhee Kana eessa fide tasgabbaa'e? uffata ishii keessa hin fide maal tasgabbaa? Baay'ee irraa gadi! Kophaa irraa! Baay'ee irraa! Maal si boosisa? Gochaa keetti maal si boosisa? Itti gamnaa dura boosisa kan jedhamu san dhageesse moo? Gocha keetiin akka si boonsa hojii boonsaan hojjettu iyyuu deemi amma cubbuu natti hin kuusin irbaata keenyaa juusii siif finnee sachirraa fayyadamu. Sitti raasaa jira man dhageessu? Isa siif finnee sachirraa fayyadamu sin jedhee akkam dhiisa?
Naase. Garuu maal godhan ree wanni godhamu hin jiru. Hojjaa waaqatti maal godhan. Osoo jaalala akkasii qabdanuu maal gosa gargarsin baasayyu. Kanaaf immoo boonyi hin barbaachisu hin gaa. Addunyaa irratti dukkanaa'e kophaa kophaa godha. Kanaaf hin barbaachisu boonyi. Angaashe faallee maal inni namaan bahu. Kanaaf isaa fuudhaa. Ani maal godhan. Maal abbaa kun godha. Ani isin jechuu barbaade. Kanaaf booda kaasaan biyyoon itti salphatu malee maal godhanii miti. Namaan bannetu bade. Angaashe maamma. Ani isin jechuu barbaadeen. Laali kanaan booda waama nama jiru haasa'an malee kan nama du'ee haasa'anirra deddeebi'anii homaa fala tokko hin qabu. Kanaaf immoo ani akkamatti boochee of hin boochisin haa ta'u. Ani ammoo umurii keessaniitis wajjinan jiraadha. Kanaaf rakkoo hin qabu. Maal garagaru. Angaashee maamma. Rakkoo hin qabu isa amma umurii keessan guutuus wajjinin jiraadhaan. Hamma jireenya amma inni akka isaanii taanutti. Angaashee maamma. Maal garagaru. Maal jechaa jirta? Bal'isa! Maalan godhe? Wayo,